Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Kello miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Waraanni mootummaa godinoota kaaba shaggar Wallagga Lixaa fi Arsii keessatti ajjeechaa fi hidhaa uummata nagaa irratti raawwachuun dhaga'ame. Yeroo ammaa kanatti waraanni mootummaa Itoophiyaa godinoota kaaba shaggar Wallagga Lixaa fi Arsii godinoota garaa garaa keessatti uummata ajjeesuu, hidhuu fi gooluun jiruu fi jireenya uummatichaa balaa ulfaataa irra buusaa jiru jedhame. Haaluma kanaan waraanni sirna mootummaa Itoophiyaa Abbayyaa 10 bara 2025 godina Arsii Ona Roobeetti qonnaan bultoota 3 mana isaaniitii fuudhuun ganda jeenaa gadamsaa iddoo addaa Awwaattuu jedhamutti akka ajjeesan himame. Qonnaan bultoonni ajjeefaman kunneen Haajii Bismaa'u Sheek Baayimud, Huseen Qaasoo Awunii fi Jamaal Amaammaan Zeeka jedhaman ta'uu ibsameera. Oduu wal fakkaatuun Abbayyaa 12 bara 2025 waraanni mootummaa Itoophiyaa godina kaaba shaggar Salaalee Kuyyuu ganda Dhaayee Wilincoo iddoo addaa Daakaa jedhamutti qonnaan bultoota 2 haala suukanneessaan ajjeesanii akka gatan odeeffannoon ibseera. Kanneen ajjeefaman kunneenis obbo Abarraa Jimaa Gaarradoo, obbo Kidaanuu Tafarii Mokonnon ka jedhaman yoo ta'u, obbo Abbabaa Gaarradoo Faayisaa akka jedhaman ammoo reebicha ulfaataan irraan ga'uu isaanii ibsame. Godina Wallagga Lixaa Ona Ayiraa keessatti hidhaa fi ajjeechaan waraanni sirna mootummaa badhaadhinaa uummata nagaa irratti raawwatu hammaatuu fi ajjeechaan kun namoota fayyummaa hin qabne illee dabalatu ta'uu barameera. Haaluma kanaan waraanni mootummaa Itoophiyaa Abbayyaa 9 bara 2025 halkan Ona Ayiraa magaalaa Ayiraa keessatti nama dhibee sammuu qabu Liisaa Yaasin Imaamuu ka jedhamu halkan mana maatii isaatii gadi baasuun haadha isaa fuula duratti rasaasa itti roobsanii akka ajjeesan maddeen odeeffannoo himan. Reeffa isaas akka hin kaasne akeekkachiisuu fi obboleessa isaas garmalee reebuu isaanii ibsameera. Onuma Ayiraa keessatti uummanni himannaa siyaasaa hin qabne jireenya guyyuu isaa mo'achuuf fiigan kabachiisonni keessatti argaman jimilaan hidhamanii murtii haqaas dhabanii akka rakkachaa jiran ibsameera. Kanneen hidhaman kunneen Barsiisaa Dastaa Naggasaa, Barsiisaa Geetaachoo Caalaa, Shamarree Annaa Shifarraa, Paawulos Yoonaas, Olaanii Tafarii, Guddinaa Waaqwayyaa, Guutuu Badhaasaa, Geetaanaa Adabaa ka jedhaman ta'uu ibsameera. Kanneen biroo maqaan isaanii hin heeramin hedduunis akka hidhamanii jiran himame. Obbo Geetaanaan nama dhibee kaleen rakkachaa jiran ta'uu isaanis gabaasichi ifoomseera. Oduu keenya birootiin godina Arsii Ba'aa fi Arsii Lixaatti hidhaa fi dararaan uummata nagaa irra ga'u hammaateera jedhame. Maddeen oduu akka gabaasanitti godinoota Arsii fi Arsii Lixaatti uummanni nagaan hidhamuun dararaa ulfaataa argaa jira jedhame. Akka kanaan godina Arsii Ona Zuwaayii dugdaatti uummanni nagaan badii tokko malee hidhamuun murtii haqaa dhabanii gidirfamaa jiru jedhame. Maatiinis bittinnaa'ee gidiraa ulfaataa argaa akka jiran gabaafameera. Isaan keessaa tokko ka ta'ee fi kanaan duras waggaa tokko oliif maatii waliin hidhaa keessatti dararaa argaa akka turan obbo Abbuu Obsee ammas yeroo lammaffaa haadha warraa isaanii waliin badii tokko malee Zuwaayii dugdaatti hidhamanii gidirfamaa akka jiran gabaasicha ibsa. Godina Arsii Ba'aa Ona Xiyyoottis uummanni maqaa waboo waliin quunnamtii qabdu jedhuun bulchitootaa fi hidhattoota mootummaan hidhaa saamichaa fi gidiraan irra geessifamaa jira jedhame. Akka kanaan hojjetaa qonnaa midhaanii ka ta'e obbo Goobee Aliyyii Battaluu ka jedhaman hiraarfamaa fi gidirfamaa akka jiran ibsameera. Miindaa isaa waan irraa kutaniif maatiin duraa rakkoo jireenyaa ulfaataaf saaxilamanii rakkachaa akka jiranis gabaafameera. Hojii humnaan ka jiraattu Dubree Tsaa ka jedhamtu ammoo dhimma dhuunfaaf maatii ishee ganda Booree Cilaaloo bira dhaqxee isheen shaneera ittiin jechuun akka hidhamtu taasifamuus himameera. Yeroo ammaa mana hidhaa Onaa Xiyyootti akka argamtus baramee jira. Dhukkubsattee wallaansa dhabuu irraa akka miidhaaf saaxilamtes gabaasichi ibseera. Godina Arsii Lixaa Ona Adaabbaattis uummanni goolama manneen sakatta'amaa akka jiru maddeen uummataa ni ibsu. Bulchitoonni poolisii fi milishaan darbees raayyaan ittisa biyyaa uummatatti bobba'uun goolii uumaa jira jedhame. Manneen uummataa sakatta'anii yoo waa dhaban namoota nagaa qabanii harka duubatti hidhuun gara waajjira poolisii Ona Adaabbaatti geessuu jedhame. Gaggeessaa amantaa fi uummata biratti jaallatamoo ka ta'an Sheek Jamaal ka jedhaman kanneen hidhamanii hiraarfamaa jiran keessaa isaan tokko ta'uunis hubatameera. Duulliidhaa ajjeechaa fi gooliin godinoota Arsii keessatti mootummaa paartii badhaadhinaan uummata irra ga'uu daran akka malee hammaachuu isaas gabaasichi ibseera. Oduu keenya itti aanuun kaaffaa'uun filannoo biyyaalessaa dhufu irratti hirmaachuuf qophii taasisaa jiraachuu ibse. Paartiin Koongireensii Federaalawaa Oromoo kaaffaa'uun filannoo itti aanu irratti hirmaachuuf murteessuus gaaffilee akka mootummaa ce'umsaa waloo Oromiyaa fi irra deebiin hundaa'uu boordii filannoo kanaan dura kaasaa ture akka hin dhiisne himeera. Dirree siyaasaa filannoof mijataa ta'e ilaalchisee wanti fooyya'ee hin jiru ka jedhe Koongireensiin Federaalawaa Oromoo
filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2018 adeemsifamu keessatti akka hirmaatu caqaseera. Barreessaa olaanaan paartichaa obbo Xurunaa Gamtaa wantumti filannoo gaggeessuu dandeessu jira hiika jedhu nu yaaddessuun alatti gama keenyaan amma dandeenyu qophii gochaa jirra jechuun madda oduu kanaa BBC'tti himaniiru. Filannoo kana irratti hirmaachuuf sababoonni garaagaraa ka'umsa ta'uu fi kan himan obbo Xurunaan isaan keessaa tokko seera biyyattii ta'uu himan. Paartiin tokko marsaa tokko caalaa filannoo irra darbuun seeraan dhorkamaa jedhan. Kaafaa'uun filannoo biyyaalessaa marsaa ja'affaa dhiibamnee keessaa baane jechuun osoo irratti hin hirmaatin hafuunsaa kan yaadatamu. Sababni lammaffaan filannoo marsaa torbaffaa irratti hirmaachuuf itti murteessan ammoo amma paartii siyaasaa tokkotti filannoo irratti hirmaachuun aangoo mootummaa sadarkaa kamirrattuu qabachuu akka ta'e himaniiru. Yoo mo'annee uummata kana biyya kana hoogganuuf yoo mo'atamne ammoo qaama mo'ateen baga gammaddan jechuufi jedhan. Yoo walqixa baane immoo mootummaa waloo hundeeffannee qooda fudhachuuf kutannee kaaneerraa jedhaniiru. Dirree siyaasaa filannoo diimokiraatawaa gaggeessuu dandeessu ilaalchisee filannoo biyyaalessaa marsaa ja'affaarraa wanti fooyya'e akka hin jirre barreessaa olaanaan kaafaa obbo Xurunaa Gamtaa dubbatu. Filannoo ja'affaa darbeerraa wanti fooyya'e nus ta'ee paartilee biraa hawwatu hin jiru jedhan. Haalli mijataan hin jiru ka jedhan namni kun afaan guutee dubbachuu nan danda'a jedhaniiru. Haalli biyyattii keessa jirus filannoo adeemsisuuf waqtii filannoo marsaa ja'affaan wal bira qabamee yommuu ilaalamu dadhabsiisaa fi sodaachisaa ta'uun garuu immoo waan ijaa fi gurra qabatanii kan ta'an miti jedhan. Kanaaf itti deemuun barbaachisaadha jedhu. Akka fakkeenyaattis waajjiraalee paartichaa 206 keessaa yeroo ammaatti waajjiraaleen 3 qofti banaa ta'uu kan himan qondaalli kaafaa'u kun miseensonni isaanii hidhaarra jiran jiraachuus dubbatan. Miseensonni keenya caasaan keenya burjaaja'eera. Miseensonni keenya baay'een hidhamaniiru. Kaan achi buuteen isaanii dhabamee jira jedhan. Rakkoolee paarticha mudatan akka furamaniifis boordii filannoo fi qaamolee mootummaatti iyyachaa akka jiran obbo Xurunaan himaniiru. Dabalataan paartichi imaammata qabsoo karaa nagaa hordofuu qabatee socho'uun filannichaaf qophiilee garaagaraa taasisaa jiraachuu kaasan. Odeessa keenya itti aanuun badhaadhinni yeroo hundaa odeeffannoo sobaa tamsaasa jechuun Eertiraan himatte. Ministeerri beeksisaa Eritrea ibsaa paartii badhaadhinaa jimaata darbe baase irratti deebii yookiin paartiin badhaadhinaa yeroodhaa gara yerootti odeeffannoo sobaa fi dhiibbaa qabu tamsaasaa jechuun himate. Obbo Yemaanee Gebremichaelitti dabaluudhaan duula qaanessaan kun seenaa Eritrea imaammata karoora misoomaa dandeettii hin tuqamnee fi qaaxanicha irratti shoora Eritiraan qabdu irratti haleellaa cimaa fi akka qabeessa hin taane geessaa jira jedhan. Manni maree paartii badhaadhinaa walga'ii isaa idilee yeroo darbee gaggeessaa tureen xumura irratti ibsa baaseen diinonni waraanni akka dheeratu hojjetanii jalaa fashalaa'eera. Tooftaalee garaagaraa fayyadamuun Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi akka babal'atuuf yaalaa jiru jedhee ture. Manni marichaa ibsa kana irratti diinota jedhee qaama ibsee maqaa dha'u baatus finxaaleeyyii biyyattii keessaa bakka adda addaarraa socho'an fayyadamuun tokkummaa mootummaa fi uummata addaan qooduuf yaalii gochaa jiru jedhe. Ministeerri beeksisaa Eritrea Yemaanee Gebremichael ibsa paartii badhaadhinaa kallattiin ibsuu baatus Eritiraan Itoophiyaa irratti jibba yeroo dheeraaf ture waan qabduuf imala dinagdee ishee gufachiisuuf jedhamu isaanii eeraniiru. Eritiraan seenaa isheetiin doorsisa garaagaraa qaamolee qabeenyaa fi lafa ishee fudhachuuf barbaadan keessummeessuu fi waraana keessummeessuu kan kaasan ministeerichi ejjennoon bara dheeraa Eritrea pirezidaantii Isaayyaas akka dubbatanitti kan warra biraa hin barbaannu kan keenya ta'e ammoo dabarsinee hin kenninu jedhaniiru. Waraanni Tigraayitti gaggeeffame erga xumurameen booda ministeerri muummee Abbayyaa ulaa galaanaa argachuun Itoophiyaaf dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti jechuun erga dubbatanii fi kana ilaalchisees tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachuu isaanii hordofee Eritiraan biyyoota faallaa Itoophiyaa dhaabbatan kan biraa waliin tumsa uummatteetti. Pirezidaantii Eritrea Isaayyaas dhiyeenyaa TV biyyaalessaa irratti afgaaffii taasisaniin Itoophiyaan guyyaadhaa gara guyyaatti humna waraanaatiin doorsisaa fi meeshaa waraanaa bitataa jirti jechuun himachuun isaanii kan yaadatamu. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abeyyaa gama isaaniitiin wayitadhuma waxabajjii ragaa fi bakka bu'oota uummataatiin ka'aniif deebii yoo kennan gama Eritiraatiin waraanni akka ka'u oduu hedduun odeeffamaa jira jechuun gama keenyaan garuu rasaasni tokkollee hin dhukaafamuu jedhanii waadaa galanii turan. Itti dabaluunis uummanni Eritiraa uummata obbolaadhaa nagaa keenya barbaaduun haala sanaan ilaalamuu qabaataa jedhaniiru. Ministeerri odeeffannoo Eritiraa barreeffama toora X isaanii irratti barreessaniin biyyi isaanii qabeenyaa uumamaa fi uummataa cimoodhaan badhaadhuu kaasuudhaan haala naannoo nageenyi keessatti dagaage keessatti guddina dinagdee saffisaa fi walitti fufaa mirkaneessuun ni danda'ama jedhan. Itti dabaluunis haala kanneen dhoksuun ajandaa dhokataa gara fuulduraatti dhiibuudhaaf
seenessa sobaa fi uumamee irra deddeebi'uun baduu hin danda'anii jedhan. Itoophiyaa fi Eritiraan waggoota 20 oliif erga walgaarreffannaa keessa turanii booda Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Ahmed gara aangootti dhufuu isaanii hordofee hariiroon biyyoota lamaan fooyya'ulleen yeroo dhiyootiin asaa immoo jidduu isaaniitti waldhabdee cimaan dhufeera. Oduu keenya dhumaatiin Masriin hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa irratti waldhabdee Itoophiyaa waliin qabduun mirga bishaanii qaba jettu akka hin dhiifne himte. Itoophiyaan gama isheetiin hidhichi baatii fulbaanaa dhufu keessa akka eebbifamu eerteetti. Pirezidaantiin Masrii Abdel Fattah al-Sisii laga Abbayyaa irratti tarkaanfii gama tokkoon fudhatamu kamiyyuu akka morman ibsuun namni Masriin mirga bishaanii ishee calliftee dhiifti jedhee yaadu yoo jiraatee dogoggoreeraa jedhan. Siisiin gita isaanii Yugaandaa Yoweri Museveni waliin Kaayirootti ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin kana dubbatan. Dhimmi laga Abbayyaa biyya isaaniif dhimma jiraachuu ta'uu ibsan. Itoophiyaan gama isheetiin hidhi haaromsaa yaa'aa bishaanii gara Masrii akka hin hir'isne irra deddeebiin ibsiteetti. Adeemsi Itoophiyaan itti jirtu Masriin dhangala'aa bishaanii madaalaawaa ta'e akka argattu inumaanii gargaaraa jetti. Ministeerri Muummee Itoophiyaa Abey Ahmed Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti qajeeltoo fayyadama waliin hordofti jechuun irra deddeebiin dubbataniiru. Masriin Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti hidha akka hin ijaarre baroota hedduuf dhiibbaa gochaa turte. Itoophiyaan ammoo bishaan kana haala Masrii hin miineen fayyadamuuf mirga qabaa jetteetti. Egaa dhaggeeffattoota Kello miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kan argamaa dhaggeeffattan ture. Qophii hafe waliin turtii gaarii.